ورحمة الله وبركاته. أبريان كيا كوني سينا موتما إسلاما إثيوبيا داتي خطا تكفادا نولين ديما إسنين جنة موتما إسلاما إثيوبيا خيستي خندابتي جارة إيرا درا يرو موتما كريستانا كاب إثيوبيا keessatti ijaaramu musliimoonni jiddugaleessa biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa islaamaa ijaaruudhaan bulchaa turan. Gaafa warri kiristaanaa gama kaabaa turan musliimoonni jiddugaleessa biyyaatti naannoo Shawaa fi gara naannoo amma Finfinnee kanatti mootummaa if dandahaa jabaa ijaaraniiti hogganaadhaa turan. Kana hogganaa turan. mootummaa islaamaa inni jalqabaa sulxaanetii shawaati. Sulxaanetii of shawaa isa jedhamu jechuudha. Sulxaanetii shawaati inni jalqabaati. Asiin dura akkuma agartee egaa mootummoonni islaamaa torba Itoophiyaa keessa turanitti mootummaa islaamaa shawaadhaa hundeeffame jechuu kan jalqabaadha. Adda durummaadhaan namni mootummaa islaamaa mootummaa shawaadhaa kana hundeessee ummata gosa Makhzumii jedhamu kan biyya Arabaa irraa dhufan turan. Ummata gosa Makhzumii jedhamu kan biyya Arabaa irraa dhufanii qubatanii achi booda hawaasa naannooti waliin fuudhaa fi heerumaa gaggeessuudhaan hawaasummaadhaan walitti dabalamanii sulxaanetii Shawaa keessatti hundeessuudhaan adda durummaan isaanii jechuudha. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaga ummata biyya tanaa keessaa saboonni garaagaraa dhimma bulchiinsaa keessatti qooda guddaa fudhatanii jiran sulxaanetii Shawaa keessatti qooda guddaa fudhatanii jiran. Akka Profeesar Erlich Brookamber barreessaan seenaadhaa Profeesar Erlich Brookamber akka ibsetti ummatoonni bulchiinsa mootummaa keessaa qooda fudhachaa turan saba tokko qofa osoo hin taane sabaa sablammoonni Itoophiyaadhaa hedduun akka qooda fudhachaa turan ibsee jira jechuudha. Saboonni Itoophiyaa adda addaa kan waliin hirmaatan tahuu ibsanii jiran. Eessatti ibsanii Islamic History and the Culture in Southern Ethiopia kitaaba jedhamu keessatti ibsanii jiran. Amantii islaamaas ta'e amantii kiristaanaa Itoophiyaa keessatti babal'isuudhaan uummanni godaansaan biyya alaarraa seenan gahee guddaa taphatanii jiran. Mootummaa islaamaa jalqaba namni hundeessee biyya tanaa miti nama biyya Arabaati yoo kan jedhamu ta'e dhuguma dhugaadha biyya Arabaatii dhufan gosa Makhzumii jedhamtu tahullee kiristaanummaadhaas kan jalqaba hundeessee kan isii as fidee waa asitti hin dhalanne biyyuma alaarraa dhuftee jechuu kiristaanummaasnis. Kiristaanummaan Itoophiyaa keessatti kan beeksisee fi Phaaphaasiin Bataskaana Ortodoksii inni jalqabaa eenyuun beektaa? Firminaaxoos kan jedhamu Abbaa Salaamaa Kaasatti Birhaan kan jedhaman dhalataa lammii biyya Sooriyaadhaati. Agartee? Jaarraa shanaffaa keessa kitaaba qulqulluu ummata barsiisuudhaan naannoo kaabaa keessatti kiristaanummaa kan lallaban kabajamoota sagalan maqaa jedhamuun kan waamaman hundi isaanii lammiiwwan Sooriyaati malee lammiiwwan Itoophiyaadhaati miti. Lammiiwwan Sooriyaadhaati malee lammiiwwan Itoophiyaadhaati miti isaan sun. Kanaaf kiristaanummaas warri naqe isaanuma sanii jalqaba jaarraa shanaffaa keessa jechuudha. Warri fide kiristaanummaas bara 450 takkatti jechuu akka lakkoofsa Awurooppaadha. Kana islaamummaas akkasumatti seentee mootummaan islaamaa babal'atte jechuudha. Mootummaan islaamaa inni jalqabaa sulxaanetii Shawaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 896 kan hundeeffamte. Bara 896 keessa mootummaan islaamaa sulxaanetiin Shawaa kan jedhamtu jalqaba gaafa san hundeeffamte. Sana boodaan sulxaanetoonni naannolee adda addaa keessatti wal faana ijaaramanii jiran. Ogeessi ji'oogiraafeeriin Arabaa Abul Fidaayi kan jedhamu bara 1273 hanga bara 1330 takka kan turee fi akkuma san Ibn Fadlullah al-Umari kan bara 1348 tti du'e.
kudha sadii afurtamii saddeetitti kan du'e Itoophiyaa keessa mootummoonni muslimaa torba akka turan barreessanii jiran. Islamic history in the culture in southern Ethiopia kitaaba jedhu kan Ingiliffaadhaan barreeffame keessatti kitaabni kun kan nama islaama hin ta'iniin barreeffame jechuudha. Achirratti mootummoonni islaamaa torba akka turan barreeffamee jira jechuudha. Torban sun ammas Ifaat, Daawwaroo, Arraabinii, Hadiyyaa, Sharkaa, Baalee fi Darraa kan jedhamanii jechuudha. Sulxaanetoota muslimaa kan tahanii jechuu isaan kun. Sulxaanetoonni muslimaa jajjaboon mootummoonni islaamaa torban kun Itoophiyaa keessa kan turanidha. Namni amma hin jirush gaa'ii sheer godhaa warri seentan sheer godhaa waliin gaha. Kuni kutaa tokkoffaadha. Kutaan itti aanu sulxaanetii Ifaat jaa. Sulxaanetii Ifaat mootummaa islaamaa Itoophiyaa keessa turan keessaa jabaa isa tokko. Kanaaf sulxaanetiin Ifaatun eeysa akka taate hangam takka akka ballattu kan isii hundeeyse eenyu kan jedhu iddoon isii ammaaf eeysa kan jedhu waliin laallaa bara kamirraa hanga bara kamii turte kan jedhullee akkasumatti kan waliin laallu taha. Inshaallah isii tana sheer godhaa sagantaatti aantuun walitti dachaanaa ani kan isiniif gaggeessu jiru obboleessa keessan Nadrii Sheekhaanasi sheer godhaa. كومنت يا ده وقباتن يا ده كومنت كايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.